Akkam jirtanii wayyaa nageenyi kiyyaa bareedee qilleensarraan isin haa dhaqqabu isiniin jedha. Hadda sanbata guddaadha baga waliinuun gaheen jedha. Yaada xiqqoo tokko waan qabuuf yaada san isinitti dabarsaa dhaamsallee akka dhaamsaa waan ta'eef yeroon murteessaa waan ta'eef san isinitti dubbachuuf dhufee achumaan immoo waan xiqqoo dabarfadha kan jedhu yaada qaba. Galatoomaa sagaleen kiyyan dhagahamu fakkaataa. Ali Ahmed Galatomi commenti keessan illee nan argama. So hedduu galatoomaa bakka nagaan jiraattanii isiniin jedha. Wanni guddaan irratti dubbachuu barbaade katabbii kiyyattu as jira saniif gara laalaa so naaf folchaa isiniin jedha. Wanni guddaan isin dubbachuu barbaade jedhee kiibxata kana jechuudha. Keessattuu uummata Oromoo kan magaalaa Minisootaa keessa jiru Amaanii Badhaasoo kaakasii irratti filannoo sagalee keessa waan barbaaduu fi wanna sana gadi jabeessee isinitti dubbachuu barbaadeetiin uummanni Oromoo koominitiin adda addaa dhaabbileen adda addaa kan magaalaa kan isteeta Minisootaa keessa jirtan akkasii duuba hirmaattan quban qabaa warri hin hirmaanne illee historical mistake akka hirmaattanii jedhee isin affeeruu barbaadeetiin Achumaan immoo maalitti jirrallee kan jedhu xiqqoo nan tuttuqaa kan jedhu yaada qaba jechuudha. Gargaree anarraallee gargar waan fagaannee jirruuf xiqqoo sanillee tuttuqee jedha. San dura immoo kan jechuu barbaadu weelluu babbareedaa kabaasaa jiran akka Shukrii ijoollee teenya hundiyyuu kabaasaa jirtan qabsoo uummata Oromoo kanaa fi aadaa fi eenyummaa Oromoo kanaa irratti gumaacha guddaa warra godhaa jirtan akka Masarrat Dhaabaa كسبتوها في نما أمة سجلي أمة المفتاح ترى كدودو بدابته أقسم سموه الأمتوتا هدا كيس سبعتني كربيه كيسني ديتهم تني ما تيجي جبيستني ولا جبيسن جبيس ساجرتن أرمو ما كين كجبيس ساجرتن دين أرمو في أمة أرمو ورجبو فمو كركوبة تاتني كلتو ما سنجتش بربعد يربع واني إن كتبني في إسن أركاجر أكا نمتوكتي hedduu galatoomaa jechuu barbaadeetiin isa irratti. Gadi qabee garuu saniin dura xiqqoo waan dubbadhee jiru. Challenge fi opportunity Oromoon yeroo kana keessatti qabdu irratti haa dubbannudha. Challenge irraan jalqabee jira. Opportunity guddaa waan ta'eef atleast xiqqoo muraasa tuqa jedheetiin. Challenge uummanni Oromoo yeroo kana keessatti jiru keessa olaallee jennu of course namni keenya bakka maratti ammoo dhaga'uu jirtanii argaa jirtan Wallagga irratti waan deemaa jiru jechuudha. Hedduu waan garaa nama raasu jechuudha. Kun ammoo kan namni keenya dubbataa hin jirre, ka argaarra hin jirre duguugaa sanyii uummata Walloo irratti ta'aa jiru jechuudha. Walloo hin beektan namni keenya hundinuyyuu harka diinaa hedduu jirti. At least Wallagga Oromiyaa naannoo Oromiyaa keessa jirti. Uummata Oromootiin mootummaa Oromoo hattuullee haa ta'u mootummaa kana jala jirti. Harka diinaa hedduu ka jiru ka duguugaan sanyii irratti ta'aa jiru ka nam tokko irraa dubbataa hin jirre dhumiitii uummata Wallooti. Gadda akkuma beektanii yennaa naannoon sun bilisoomte jedhee uummanni keenya gammadee lafaa ol ka'ee jedhee har'a akka waggaa hedduudhaaf akkan kaanetti nama keenya Walloo irratti duguugaa jiran jechuudha. So suni baan nama baddisiisu jechuudha. Challenge biraan Oromoo keessatti kan argee jedhee fake news otoo rakkoo hedduu qabnu otoo dhugaantiin dhiigni keenya lafarratti dhangala'ee jiru kijiba dadhabnee haabbo kijiba dadhabnee namni keenya nama keenya hunda jedhaan jiru fake news uummata Oromoo keessa jira. Suni ammoo nu burjaajessee rakkoo uummata Oromootti uumee jira. Rakkoo diinatti illee uumee jira. Diinamti warri nu qarqaaruu danda'u because fake news baatee jira. Warraajii isin ta'u namoonni gariin amma fakkeenyaaf akka dhaaba ollaa irra dalaguun hin beektan namoonni baay'inni keessan. Naaf folchaan. Ifama. Amma fakkeenyaaf akka ollaa dalagaa jiru hin beektan nama digdama oltu achirratti dalagaa jechuudha wanta Oromoo kana irratti. Halkanii guyyaa waliin dalagna jechuudha. Oromoo qofaa miti. Oromoo community adda addaatu jira qabsoo Oromoo kana irratti gumaachaa jiru. Akkasumas fakkeenyaaf
mee waraanuma uummata keenya ijoollee bosona Oromiyaa keessatti naannoo adda addaa keessatti ka qabsoo uummata Oromootiif du'aa jirtu. Ka gaafa tokko Oromoof dubbatu, ka gaafa oofa isaa, ka gaafa hojii hin qabne maatii isaa guddifatee jedhu fi ka gaafa dalagu kun qixa bakka argannaa jira, qixa waliin dubbannaa jira. Yookiin ammoo akkumaan kun dalagee kunillee dalagni isaa qixxee ta'ee jira. Yookiin ammoo waa'ee fake news isinitti barbaade. Yookiin ammoo nama waggaa dabre du'e miidhaa adda addaa akka ta'e kana keessatti kasanii mul'isee jedha. Fake news itti guddate burjaajinsa hedduutu jira. Namni tokko yoo du'e nama 9 du'e jedhan. Namni mootummaan kun nama 99 ajjeesaa jira hin beeka. Fake news irraa of dhiisuu qabna, dhiiggachuu qabna. Information keenya keessaa bakka dhufurraa beekuu qabna. Kun ammoo gandummaaf of course amantiidha waan adda addaatiin nu qoodan jechuudha. Nama keenya ganda keenya ta'eef yookiin amantii keenya ta'eef sagaagaltuu mara harkarra qabnee jenna. Hattuu kijibduu in fact kana uummata keenya gurgurtee jette mara harkarra qabnee jenna jechuudha. Kaambaa yoo ta'u ammoo kan nama biraa yoo ta'u badii inni tokko mul'ise dogongora inni tokko uume ammoo harka kaanaa jechuudha. Dogongora uume yookiin beekeellee uumuu danda'a harka dhiqannee kaanee gosa guutuu arrabsuuf kaanaa jechuudha. Challenge uummata Oromoo keessa jiru jechuu barbaadeetiin. Kunniin rakkoo Oromooti. Opportunity Oromoo irratti yoon dubbadhee jedhe gabaabseetiin irra gaggabaabseen darbeen jedha. Opportunitiin uummata Oromoo irra jiru dhiyeenya kana argitanii jirtan nama fakkeenyaaf EBS natti fakkaate EBC jedheen barreessee jalqaba irratti ijoollee Oromoo naannoo Finfinnee jirtu daa'imman dubbisee jedhe. Walli jirri sirbitu afaan jirri dubbattu maqaan jira. Hammam ijoolleen teenya generation dhuftu tunniin talafaa dhufaa jirtu. Taqabsoo maal akka ta'eyyuu hin beekne tareef harma haadhaarraa guute waa'ee Oromummaaf gubataa jirti. Hangam ceenee jira laala. Hangam lee ta'uu otoo balaan fe'ee dhufee qabsoon Oromoof duba deebi'uu hin dandeettu. Anaafi yookiin isaafi miti. Dhaaba kanaafi yoo dhaaba kanaafi miti. Qabsoon Oromoo yookiin waraanaafi miti. Qabsoon Oromoof duba deebi'uu hin dandeettu. Ijoolleen teenya dammaqiinsi Oromummaan it is climax irra jirti. Uummanni Oromoo yoo agartanii engadda torbe madabra keessaa ortodoksiin amantaa fi geggeeffatanii turan. Oromummaan akkamitti bakka hedduu calaqqisee jira. Waggaa 5 hadhaa waggaa 10 waggaa 20 hadhaa agartanii jirtanii kun akka iskoodee amantaan kun akka iskoodee Oromummaa hedduu kenna hin jirtu turte. Warri Oromummaa irratti safuu dalagu maqaa amantii afoo kaa'atee sheeka yookiin paasterii of fakkeessee mana qabsoo mana waaqaa keessatti ka Oromummaan dubban hadhaa afaan jiraa qabanii jiran. Yaa gariin badii adda addaa hojii sagaagaltummaa dalaganiitiin afaan qabamanii. Harki guddaan ka afaan jiraa qabamanii Oromummaan akka bishaan danfee dhahee waan ol dhufaa jirtuuf Oromummaa dhaabuu hin danda'an saniif afaan qabatanii jiran. Tokkummaan kenna amantaa musliimas ta'ee kiristaanas ta'ee tokkummaan kenna. Calanqisee dhufee Oromoon waaqeffataan, Oromoon musliimaan, Oromoon kiristaanaa harka waliin dhaabbatanii kaduuba taa'ee jedhullee masoodhaa fi diina kennaaf galtuu keessa jirtuufillee akka jarrafaan cuqqaalatti gootee jirti. Oromoon baay'ee dagaagdee jirti. Amma fakkeenyaaf kabraa irratti fudhadhaa. Engadda jiruu jalqabaatiin natti fakkaata dogongoruu baay'ina sirreessuu dandeenye tokko mantii irratti USAID'n Oromiyaadhaaf jedheetiin mallaqa Biri Itoophiyaatiin miliyoona 10.2 biliyoona kaa'een jedhe Oromiyaa exclusively. I think Firaansillee akkasumatti qabeenya kanatti. Biyyoonni addunyaa hedduun amma Oromoo bartee jirti. Oromoo in fact karaan nagahaa Itoophiyaa Oromiyaa keessa baasa. Karaan nagahaa ka Itoophiyaa Oromiyaa keessa baasa. Oromoo hangas dammaqxee ka amma ijoollee dhiisaatiin addunyaanuu agartee nagahaaf tasgabbii fiduuf Oromiyaa keessa baasa karaan sun. Kanaafuu dammaqinni kenna, bilisummaan kenna, tokkummaan kenna, hammam akka jabaate opportunity list magachuu barbaadee jira. Kara biraatiin immoo wanta na gammachiisu keessaa ka biraa olaallee jenne aayyoo Oromoo, aabboo Oromoo boochisaa qotee bulaarraa saamaa biyya alaa kanatti ammoo hojii lama nama dalagurraa mallaqa fudhataa Oromoo boochisaa hattuun asiin sii lola. Asiin kana sii godha, asiin kana sii godha, advokasii sii godha maal jedhee uummata Oromoo irraa fudhachuu yeroo baay'ee hin danda'u. Oromoon dammaqee jira. Kanaafiyyuu Oromoon iyyuu ka godhuu opportunity inni qabu keessaa kana nam tokko waan tokko yoo fuudhee Oromoon gaafachuu danda'uu qaba. Namni fuudhee sun ammoo yoo hin deebisne anas ta'ee abbaa fe'een taa'e. Anas ta'ee
dhaaba biraas maan taane dhaaba akafaa'os dhaaba abaa'os maan taane ummata oromoo irra deemee kadhata ummata oromoo irra kadhannee gaaffii ummata oromoo yoo kan deebisne taate si galee akka waan boollaa si galee mallaqa achumatti boolla gurraatti hin guuttu miti ma boolli gurraatti akkasuma akka hin taane qabsoon kenna ummanni kenna carraa qaba kana keessatti ammoo community keessatti because bakka baay'ee nu bartiinu community irra gurree jenna nutamma community 50 jenna 50 olii wajjin haasaa qabna community 50 ta'u xiqqaate mallaqa nu kennee jira kanneen irra warroota kanneenii fi dalagaan kenna qabxii taamtatti dabree jedha wantummaan nu godhaa jirru dadhabbiin kenna mul'ataa hin jirru Oromoo fi ifin addunyaa keessattuu addunyaa maal akka ta'e hin beekna Oromoo keessatti hojii nu hojjennu haguma waggaan haga harawa seene kun ji'a kan haga dhufe jechuudha oofisa sagalii wal geenyoo xiqqaate jedhe dhimma ollaarratti asitti fidu otoo hin ta'in fakkii masinitti barbaadeetiin oofisa sagalii wajji wal kennee jira senatarii lama xalayaa barreessee jira senatara lamatu barreessee jedhee peejii keenyarratti poosti goonee jira takka ammoo amma hopefully tokko ammoo Minisootaarraa torbee kan hin baasa akka jedhu abdii qabna jechuudha oofisni nuti waa'ee Oromootiif wal gahaa hin jirre keessattuu Ameerikaa keessatti hin jiru Minisootas ta'e Washington DC yeroo baay'ee Minisoota Washington DC maaf dubbadhaa Minisootallee Washington DC illee warra dhimma biyya alaa irra laalutu achi keessa irra jira jechuudha ofisoota kanneen ji'a irraan every month update kennaaf every other month ammoo xiqqaate waliin teenye rakkoo irra deemaa jiru maaltu gaariidha maaltu ajiru barsiisaa jira jechuudha advocacy jechuun gaafa sanbata isinii galee sanbata wal gahanii ta'anii sa'a tokko sa'a lama sa'a sadii mari'atanii bakka ji'a dhufutti xalaa tokko baasuun sun advocacy miti advocacy jechuun gaafa hojii hin qabne yookiin gaafa retirement ta'anii si galee dulloomanii hojii dhabanii gaafa jedhan yookiin ammoo gaafa fedhiin namatti tole gaafa akkasii miti advocacy jechuun saayinsiidha advocacy jechuun ganamaa galgala wixata haaga xiqqaa haaga jimaataa wanni kana dalagu jechuudha akkuma jiru 90% olii wanti nu goonu keessaan dubbatamee jira wanni asirratti amma kaasee dubbadhaa jiruuf namni baay'een quba waan hin qabneef maacha dhistanii maaltu jiraatanii keessaan kan gaafatanillee dhabamiinsa kennaafillee akkuma gurra isin butu waan barbaaduuf jechuudha. Every day waggaa kana aga seenichaa kana kanatti oofisa sagaliitii wal geenya isiniin jedhe senatoroota lamatu barreessa jedhe oofisni Minisoota tokko torbee kana keessa niin baasa akka jedhu yaada qabna kabiraallee akka waliin daldalagaa jirutu jira jechuudha akka jirri naashinaal daayaloogii amma deemaa jiru kana even though positive gaariitti fudhannee because mariin hadhas ta'e borus ta'e abiyyi humnaan buqqa'ee abiyyi aangoorra taa'ee naashinaal daayaloogii waan hin hafne ummanni haasa'uu qaba akka Oromootti illee haasa'uu qabna kanammoo isinitti dabree miidiyaa irratti illee isinitti dubbannee jira anillee isin dubbadhee jira jechuudha akka Oromootti iyyuu naashinaal daayaloogii nu barbaachisa jechuudha because dhaabboleen kenna dhaabboleen politikaa especially politikaa ajandaa warri qabu warri politikaa irra jiru dhaabboleen abaa'oo kafaa'u jechuun uummata kan Oromoo walitti fiddeetiin maal yaaddii fi viizhiniin jarri Oromoof qabdu maal fakkaataa ummanni Oromoo gaafatuu qaba ummanni Oromoo qeequu qaba ummanni Oromoo itti eda'ee coomsuu qaba yaada sana ofii jaraati achi taa'aniiti watakka namatti himani kabraa yoo dubbatte ammoo miila jalaa dhahan wanta gaddiinsa Oromoo keessatti kan argu jijjiiram tokko waa namni fidee jedhee yookiin tokko guriin gareen tokko fidee jedhe wal harkisu miila jalaa harkisu walitti naafu maaf inni dura mul'ate maaf inni dhageetti argate maaf inni qabeenya argate maaf inni beekamtii argate kan jedhu wal jaraa saamuu kana xiqqoo wal keessa jira akka kun hin taane ummanni Oromoo yoo dhaabni abaa'oo yoo kafaa'oo yoo gaaffii uummata Oromoo ka deebisu hin taane warri kun nuuf hin ta'u jechuudha eenyuyyuu haan ta'u Oromooni dikteetarii tokko buusee tokko achi kaa'uuf miti ka Oromoos ta'ee dhabaatees rakkoo kennaa miti biraan dhaabbannu jechuudha carraa kana ta'ee uummata Oromoo bakka buunee addunyaa wajjin yoo dubbannu wanti nuyi dimokiraasiidhaaf dubbataa jirra biyya teenya ofiin bulchuuf dubbataa jirra biyya san keessatti impaayar san keessatti sagalee dhabnee duune waan taaneef dubbataa jirra kana ammoo uummanni Oromoo warri dhageeffataa jirtan jechuudha ammayyuu amma warri dhageeffataa jirtan borullee ka dhageeffatuuf deemaa jirtanii ani ji'a kana keessa maal dalagee dhaabni an keessa jiru communitiin an keessa jiru ji'a kana keessa maal dalagee advocacy dalaguu hin qabdu in fact advocacy akkuma isiniin jedhe biyya Ameerikaa kanarratti confidenceidhaan waa'ee Oromoo ka dhagahaa jiru beekaan irra darbanii jedhan beekaan waan adda addaa go'an jechuudha
konfiraansii qabna. So wantummaan uummata Oromoof goone iyyuu tokko keessa waa hedduu goonee jira. Duubaan wanni san mul'achuu hin dandeenye. Bara 22 wanti fookasiin tokkotti qabnu akkamitti addunyaan illee dhageetti akkamitti uummanni Oromoo illee wanni dalagamaa jiru kana warqii dalagamaa jiru kana keessa akkamii argee jira. So as deebinee community keessa yoo jiran dhaabbilee adda addaa keessa jiran ji'a waggaan haarawaa seene kun maal dalagne xalayaa eessatti barreessine oofisa kam dubbisne walgahii kaawwatu barbaadu suni warra qabsoo Oromootiif diina jireenya rakkoodha gariin jalaa jedhee ilaalee jala akka yaada kiyyaatti because ma burjaaja'iinsa uumanii jechuudha. Kana jechuun kiyyaa immoo warri kun godhuu haa dhaabuu jechuu kiyyaa no namni martimuu akka akaaheen haammatee jedha. Kana beekuu qabna jechuudha. Uummanni Oromoo ammoo kaasitti dhageeffataa jirtan gaafachuu qabdan. Communitiin keenya maal godhee qabsoo kana keessatti hirmaannaa godhee isiin inni ani maal godhee ani ka dhageeffataa jirtan peeji ma sheer gootan kanayyuu peeji sheeriin godhuun duratti maaf sheer godhaa maaf namni biraa dhagahuu qaba jettanii ilaaluu qabdan. Ija dunuunfannee diinni ka barbaadu nu ija dunuunfannee gandaan amantaa wal qoonneeti ani kiyya sheer godhaa akillee isa sheer godhee jechuudha. Akkasan barbaade jedha san cabsinee akka jennuu fi hirmaannaan keessan hedduu barbaachisaadha. Warroota godhaa jiru ammoo warroota godhaa jiru san hedduu kan isinitti dhaammadhee jiru warroota godhaa jiru kanneen qarqaaru qabdan jala deemtanii itti hirmaachuu qabdan qabsoo kanallee jechuudha. Amma yeroo baay'ee waa'ee gadi baasee rakkoo Oromiyaa irra jiru keessatti Wallaggaaf Walloo keessatti ammoo keessattuu akka Walloo uummata lakkoofsaan baay'ee waan hin taaneef uummanni sun diina hedduu irra waan jiranii fi wanni Walloo irratti ta'aa jiru Oromoo keessatti dhagahamaa hin jiru. Itoophiyaa keessatti of course dhagahamaa hin jiru. Mootummaan harkaa qabu mootummaa naftanyaa kana jechuudha. Kanaafiyyuu sagalee warasanii dhagahamaa hin jiru. Biyya alaa kanatti yoo deemne yeroo baay'ee waa'ee warra Yemen dubbadhee jedha. Waa'ee yeroo Yemen yeroo hedduu xalayaa adda addaa barreessinee ijoolleellee keessaan kan gahaa jiru jechuudha. Intarneetiin keessan stabilii waan hin taanee fi isin wajji haasa'uun rakkanneetiin garuu karaa arafaatiin waa hedduu godhaa jirra. Ijoolleen ibidda ji'a tokko torbaaniin booda jechuudha maarchii torbatti ibidda nama 500 ol ibidda tuntee boombii nama 500 ol gubee jedhe san keessa ijoolleen lamaa gadhaa mana hakimaa keessa jirti. Dawaa peenkiilarii madhabdee jirti. Hangam kennatu irraafannee yookiin yaadanna. Yeroo baay'ee waan kana hin barreessina. Waa hedduu waan bareedaa kwaalitii isaa ka'ee ollaan hin baasaa jira. Garuu hammam keessa isin gahaa akka jiru ani hin beeku san fooloo godha. Pointiin an jedhu isin barbaadee jiru. Wanni bakka faayidaa itti qabna bakka haasaan keenya barruun keenya waa irra dhaqqaba waa irra bu'aa jennee itti amanu bakka kanneen godhaa jirra jechuudha. Rakkoon Oromoo keessa jiru rakkoo guddaadha. Rakkoo kana mara wal gahuu hin dandeenyu. Kanaafiyyuu bakka bu'aa guddaa maaksimaam argachuu dandeenyu bakka sanarratti darbinaa jechuudha. Noveembarii Janaarii keessatti beela Baalee irra jiru beela Boorana keessa jiru USAID dha WFP dha. International Red Cross ida dhaaba kana jahaati yeroo lama barreessinee jirra. Wanni akkana godhaa jirra. Hedduu waa'ee baqattoota walitti qabatee Keenyas ta'ee Yemen ta'ee akkasumas barreessine. Saawudii irraan dubbanne Saawudii asiin dura baay'ee barreessinee jira. Because rakkoon Saawudii mootummatu didee waan jedhee fi saniif irra dabree jedhe. Garuu uummanni keenya kan dubbataa jirtan waan gaariidha itti fufaa isiniin jedha. Keenyarraa akkuma isaan dubbadhaa jira jechuudha. Anyway, dhumarratti kan dubbachuu barbaadee jedhee warra nageeffataa jirtanii iftaan kibxata jechuudha. Minnesota warra jiraatan uummanni Oromoo districtii peejii kiyyarratti illee maxxansinee jirra. Peejii Amaanee for Congress kan jettu irratti illee maxxansinee jirta jechuudha. I hope warra na dhageeffattan namoota 100 wayii kan jirtan as keessa nama keenya kan Minnesota galu yookiin dhaaba qabaattanii dhaabaan kan deemaa jiraattan yeroo kana keessatti mucayyootan endorse yoo kan goone taate akkamitti uummata Oromoof dhaabbanneetiin Oromoof dubbanna jenna. Nam tokko komantii barreesseetiin Oromummaa fi Amaanee maa walitti taaka jedhu akkas garas galchilba. Maal isinitti fakkaate? First of all Amaaneen qabsooftuu akka taate umrii dargaggummaa isitti amallee dargaggummaa mul'istee jirti. Nationalistiidha. Qabsoo Oromoo kana gara tokko qofaan kan gumaachitu miti.
weellistoota maaf jala deemneetiin jaallannee jenna qabsoo Oromoo kana nuuf finiinsaa jedhanii jechuudha isin galee qabsoo Oromoo kara weelluutiin warri bosona jirru maaf mallaqa kenna maaliif hamilee jala tola maafi jarri kun shororkeessitoota miti warra biyya bilisoomsanii dubbanna because qabsoo Oromootiif dubbataa jira maaliif uummanni Oromoo kumaatamaanii ollatti mallaqa kennee jedhe because qabsoo Oromoo kana finiinsaa waan jiruufi akkasuma waan ta'eefi mucayyoon tuni isteeta Minnesota keessatti yeroo jalqabaatii fi Oromoo dhalattuu Oromoo taate kan immoo dhalattuu biyya kanaa osoo hin ta'in dhalattuu Oromiyaa taateetiin qabsoo Oromoo ammoo waraqaarraa kan dubbiste yookiin kan dhageette osoo hin ta'in ofii isiitii keessa jiraattee maatiin isii keessatti kan hidhamanii madaahanii gubattee waan argitee jirtuuf qabsoo kana ammoo akkuma ilaanuma uummata Somaaliitiif dubbattu even publicly illee haa dubbachuu dhabaattu keessatti gootu isiinis sagalee tana kanaafiyyuu kana beektanii koominitiin keenya Minnesota akka jiru dhaabboleen Oromoo kan Minnesota keessa jiru waldaan churchii masgiinni Oromoo achi keessa jiru I hope churchiin keenya keessa churchii gara 5 jira na fakkaate Minnesota illee odoo ngoruu baadhee DC dha walitti yoo mahuu baadhee churchoonni kunniin martinu ummatoota keenya ummata Oromoo qofa ta'u ta'e hiriyoota ilmaan Oromoo kanniin gaafatanii akka mucayyoo kana vote godhanis ni barja because gaafii si achi kennee jenne gaafii hedduu gaafannee jenna waa hedduu sirreessitee jetti waa hedduu gootee jetti jechuudha kanaafuu dalagaa keenya kan hin as bahee fi wanni guddaan tokko kan isin yaadachiisuu fi hoo already early baalatti ergitanii jirtan bareedaadha yoo erguu baatanii of Oromummaadhaaf waan dubbattee mucayyoon tun sabboonummaa waan qabduuf maali maqaa Oromoo ta'ee fi meeqa kamii didhuu meeqa qarqaarra jenna maqaa Oromootiin kana gadu meeqatu jira qabsoo Oromoo waggaa 40 waggaa 50 kana keessatti meeqatu maqaa Oromootiin nagadeetiin uummanni keenya umrii isaatti fixee itti du'ee jira maqaa qabsoo kana meeqatu Oromoo paartii adda addaa keessa seeneetiin achi keessatti mootummaa harka galfateetiin mootummaa nyaachisee jedhe beekaa cadhise malee qabsoo Oromoo rakkoommaan guddaan tokko qabsoo Oromoo kana keessa jiru keessa dhugaa dubbachuu hin dandeenye meeqa qabsi nyaachistee jetti qabsa maa sunni maneedhaa keessa jira hadhalli qabsaa meeqa tokko keessa jira maa waggaa 20 qabsoo kana keessa waraana keessa ture hadha PP keessatti galee hin jenne meeqatu akka isaa kan waraana keessaa bahee achitti hin galiin qabsoo Oromoo keessa jira kanniin sunniin dil'uudha isin galee warroota saniin fi Oromoon gabbalaa ture mucayyoo sanaaf ammoo dargaggeetti lafaa dhuftu dirqa dhaamsisin dhaamadhee jiru Oromoo keessatti dhugaan bakka dhabdee jette when isin godhuu qabdanii warri dhageeffatan kuni because the majority ingiliffa maal jedhama the silence majority garbi yettanii hin socho'u akka garbi achuma ta'a xiqqishuma ol ka'eetiin bishaan bobbeenootti gootu jechuudha akka garbaati Oromoon kun dhugaa otoo beeku achumatti cadhisee jira garuu gariin ammoo sabboonaaf godhee kalee diina keessa ka qabsoo Oromoo kalee gaaf tokko dubbatee hin beene Itoophiyaa jechuun beektan naaftanya Oromoo keessa jiran tarree guddaan harka 50 ol Itoophiyaa Oromoodha. Itoophiyaa jiraachisaa bahee Itoophiyaa qabsoo Oromoo keessatti tolchiisaa baheetiin hadda ammoo as bahee sabboonaaf godha. Sabboonaaf godhee si'ii umrii kan kee qabsoo kanatti fixxee jette si gaafatee jira. Kun ammoo isaa Oromoo gandaan qoodee yakka godhu. Isaa Oromoo basaastuu mootummaa ta'ee dalagaa ka bahee qabsoo kanarra taa'ee beekumaa cadhisanii jiran gandi isaanii waan ta'eef jechuudha. meeqami amantaa uffateetiin in salaachisa jedhee paastorii asitti waasii hima jedheetiin qabsoo Oromoo hacuucee qabeetiin warri jala deemnu amantaa kanneen jala warri deemnu gaafachuu hin dandeenye. Wanni rakkoon ta'e ka balleessi otoo hin ta'in ka himatamu Oromoo keessatti ka dubbatetu himatamee jira. Ka saaxila dhugaa baasetu himatamee jira. Sagaagaltuun bakka qabdi. Ka sagaagalummaa isaa baase ammoo hin himatamee jira. Sun sirrii miti. Maa dubbattee jechuun because ani tokkoffaa biyya bilisaa keessa jira. Ifi Oromiyaa keessa illee jedhe. Hin du'a malee bilisaan dubbadhee jira. Yoo dhugaa kana baasuu kan hin dandeenye Oromoo isin ammoo warroonni dhageeffataa jirtan cadhisanii dhageeffatanii bira yoo ka dabartan taate masgiida yookiin charchii salaata paastorii hojii sagaagaltummaa irratti deemaa jiru agartan. Akkamitti inni isin salaachisa jira. Akkamitti gantuun qabsoo Oromoo keessatti ijoollee Oromoo meeqa hiisiste meeqa ajjeesiste sabboona taate gara maraan argatte akkamitti bilisoomna because dhugaa qabdanii irra teettan. Kanaaf iyyuu dubbachuu qabdan yoo isin hin dubbatin akkuma agartan namaatiin bara kana ji'a kana 7 kana keessatti yeroo lamaas bahee jira. Karoorri keenya keessaan dalaguu barbaanna. Karoorri keenya dalagaan keenya akka mul'isu barbaanna jedhan. Amma waraanni foot soldier
waraana lukaa jedhanii miti waraana lukaa isini warri social media irra jirtan. Warroota sagaagalummaas ta'ee bifa sagaagalummaa kan dubbadhuuf because namni nama saraachisu tokko hojii akkasii irratti bobba'uu qabu. Eega hojii akkasii irratti bobba'uu qabee bakki isaa bakka biraatiin malte malee bakka saniin miti. Warri qabsoo Oromoo keessatti ammoo waggaa 20-30 qabsoo san keessa taa'eetiin qabsoon sun ammoo garmaan gahuu gadhabdee jettee hojiin sun keessaa bahuu qabda because hojiin sun siin hin maltu. Kana aniin godhaa jira miti no namni qabsoo Oromootiif gaaf tokko muka keessa bulee galata uummata Oromoo irraa qaba. San shakkii hin qabu. Garuu qabsoo Oromoo keessatti wal makatu jira wal bajajjiree jira. Hinaaffatu guddatee jira. Ana malee anatu sii beeka jira. Godhini karaan nagaa isin baasu yoo ati dubbattee jettee akka waan ati diina kana irratti goote. Warroonni akkasii nama miidhu sun uummanni dhageettanii bira dabartan koomentii isaanii sheer gootan sun rakkoon isin bira jechuudha. Rakkoon guddaan isin bira jechuudha. Maaf otoo agartan nama yakka godhaa jiru hamaa otoo godhaa jiru nama uummata keenya fuudhee qabritti hin galaa jiru otoo agartan otoo akka godhaa hin jirtan. As duuba deebinee ammoo garaan isin gubatee jira. Oh maal bilisummaa ta'e because gaafa nam shirri keessa jirtu isin hin dubbanne ganda keessa waan ta'aniif cal'istanii jettan. Amantaa keessan keessa waan jiruuf hin cal'istanii jettan. Uummanni Oromoo harki 98 amantaa kana keessa jira. Qabsoon Oromoo achi keessaa iyyuu yoo hin jalqabin hin ulfaata. Bilisoomne jechuun kiyyaa miti bilisoomne maa rabbirraa fa'aatu guddataa jira kaa. Obsaa fa'aatu guddataa jira. Ijoollee lafaa dhufaa jirtu jedha. Ma addunyaan karaa nageenya Itoophiyaa kan dhufu Oromiyaa keessa akka jiru galeefii jirra itti himnee jirra. Maybe isin afutti bahuu haadha baannu malee every day wixata haga jimaataatti dalagaa kan dalagaa jirra jechuudha. Kun ammoo gahaa miti. Wanni isinitti himuu fi isin beektaniitiin qabsoo kana keessatti dhaabni kiyya maal dalagee dhaaba kiyya si galee dhaaba keessan evaluate yoo kan goone ofii achuma aanguma taa'ee dhaaba meetta maqaa fi dhaaba tokko nama tokkotu dhaaba tokko qaba wanta akka hin dalagu gaafa ol gahii ka'ee dhaaba 99 ol gahee jira. Garana haa deemnu deemuu hin danda'u achitti si qabee akka deemni si hidhee si oogga jechuudha. Uummanni Oromoo dhaabbilee san gaafatuu qaba. Maali dhaab kafaa waan ta'e maa baawwan taa'e dhaabbuun fe'ee jiru wata gaafatu qaba. Qabsoo Oromoo kana keessatti yoo achi qabsoo kan Oromoo kan achi keensiisne jaal maqaa fi dhaaba kana qabatee ganda ofiitiin ijaarratee koloo ofiitiin ijaarratee yookiin qabaatan ijaarratee dhaaba maqamaaf jira maqamaaf wal gahii irratti dhufan maqaa 99 qaban jechuudha. Akka ati hin deemsisan jechuudha. Uummanni Oromoo kanneen kana keessatti gaheen keessan guddaadha. Dhiiroo manuma teettanii seera teettaniitiin garaa isin gubata. No. Nama isiniif dalagu nama isiniif dubbatu dhaaba isiniif dalagaatu dhaaba lammoo maqaaf jiru miti jijjiirra kakalee as ture boroo ammoo xiqqoo ganoo ga'e iftaana ganoo ga'e kalee eessa turree kalee uummanni Oromoo sagalee qabaa hadda sagalee hin qabu jijjiirraan sun yoo jiraate jala deemee jedhe afaan qofaanii miti warroonni hojii hamaa dalagan warroota nama arrabsan maaliif jirri dhageettii guddaa argatanii warroonni qabsoo Oromoo irratti deemaa jiran dhageettii xiqqaa argatanii jedhama. Kanaafiyyuu mee ilaala miidiyaan warra naaftanyootaa 100 laala guyyaa tokkotti. Media keenya nama kuma 20 laalee jedha. Baay'inni uummata Oromoo yoo xiqqaate parsantii walakkaa miiliyoona 60 jenna Oromoo yoo xiqqaate miiliyoona 60 Oromoo. Akkamitti miiliyoona 60 waan biraa yoo hafee jedhee dhaqaatii peeji san sheer godha dhaqaatii hin dhageeffatinaayyuu akka sagaleen isaa ol ka'uuf jechuudha. Because dirreen kun dirree maarketiidha. Uummanni Oromoo walirraa bituu, walirraa nyaachuu, wal bira dhaabachuu, wal faana hiriiruu qaba jechuudha. Jijjiirama amma dhufee jedhee hidhamtoota hiikamte kana jechuudha hiikamte kana illee fudhate jechuudha. Maaf because wanna tokkoffaa jennee dhiibaa turre wanna kana jechuudha. Jarri baatee bilisummaa argatte absolutely not. Mana hidhaa kaan mana hidhaa xiqqaa akkuma isin jettan mana hidhaa xiqqaa guddatti bahanii jiranii jechuudha. Mana hidhaa keessa jiran. Kan uumama teenneetumaan ilaalla no qabsoo kana keessatti hundi keenya ganda keenya bilisoomsisuu qabna. Because achitti yoo tokko si bilisoomsee dhufe asitti dhufee si gabbarsiisuuf waan deemuuf jechuudha. Uummanni Oromoo kijiba korra agartan ammoo kijiba baan darbinaa isin jedha hagana eeressuu yaadan qabu hedduu galatooma warra Minisootaa jirtanii abdiin qaba maaniidhaaf already baalatii ergatanii jirtanii keessaanillee alaanillee sagalee ta'a maafi isiniif sagalee taati boru san akkasiin jedha kun ammoo akka isinitti mootorsirra laaltanii of xiinxalaamee of raaxeettire torbaan kana maal godhee guyyaa hadhaa kana Oromoodha waan godhu maal because gara isin gubata hin beeka waan hin ta'eefi Noofolcha guyyaa gaarii isiniin jedha yaada biraan qaqqabaa garuu yeroo biraa walitti deemnee jenna fayyaanaa ta'a.